maaliif hin beekan bakka amma fakkeenyaaf biyyoota biratti nama maaster qaburra nama gartee ustaaz jaamu kanaatu irra kabajaa guddoo qaba. Maaliifillee waa hundaafillee nama san barbaadan. Namni keenya immoo garuu ati xiqqoo maqaatiin qabannaan nama keessa baatee jiraachuu qabda bas waa hundaan. Akka waan maleekas ilaala. Akka waan maleekas ilaala. Yoo jamma hijaba kan jettee hijaba kan ta'e qofattee namarta fasin jaani mana kan jettee kisha bodaa bas kana bodaa fa. Mana kan jettee kisha bodaa fa bangga bodaa fa. Kisha diin kana satti gabbage nyaanam beeka. Ulle sagantaa kana sana gisee fittu. Fuuldura maalatti namni akka ajaa'ibaa kanatti qophaa'ee siin dhufa. Wallahi waan ajaa'ibaa jira bakka dhugumaa bara. Amma inumaa jalqaba maalirraa kaasuu qabnu ture beektaa? Murtiin uummata keenya kanaa maaliif diigamiinsi sabni diigamiinsi maalii kajoorraa ka'uu qabnaa beekta. Wal gaafachaa jira gaafadhu mana gaafadhu. Maal gaafattee yaane sagantaadhaan naaf eertee jaldeettee ol lafitte yoo inni itti qophaa'e. Ayyana godha amma sitti nama. Wanni eegattee viidiyoon tokko akkana bultiina diige innoo. Muti sen me wanta kan jecha tokko dubbaddaa muti sen abiifi ilmoota inni ifama. Nama keenya ammoo wanni nama keenya kuffisaa jiru. Dubraatu waa'ee bultii intala lama keessattuu nama keenya hubannoota qaban namni keenya harkara dhageetii fedha. Meena la miidiyaa haruu isinis fayyadamu jirtan. Miidiyaa irra kanarraa uummata akka ajaa'ibsiise. Intala dubraata ta'e heeramaniitu intala fuuta waa'ee bultii gorsa. Waan san garteeti waan sa ajaa'ibsiisu. Gartee dubattee ni koble wallahi ni koble. Digaltee duun koble nama keenya dhugatu malee. Bareedu ta'e dhuga jettee jaalin. Gobasii ta'e dhuga jetteeni. Intaltu duraa akkamitti intala bultii keessatti gorsuu dandeessi. Nuti gaafa duraa gaafa biyya jirru nama waggaa 50 fi 40 bultii keessa tureetu intala bultii seente gorsa kan dhageenye malee taleenjii bultii qabdu malee intaltu duraa intala taan gorsuu qabdu. Zamana akkana garagalchaa tokko ta'e rabbii raamatan waa godhu malee. Harmallaa wanni baay'isee maal beeytani obsa dhabu. Shariyaa islaamaa beekan aadaan beekan safuun qaban ummata akkamatti qilleensarra jiraa tokko taane amantanis amal baatanis ummata tarbiyaan qabdu tarbiyaan irratti hin guddanne zeeroodha. Ummata akkamatti nagaa fayyaa boonu ka uffata qofaan boonu ka waan takka hin qabne zeero ummata akka hin qabneetu boona jechuudha. Bona qalbii qabna namni bona qalbii qabu khasaara maal wallahi dhugaa fayya nama boonuma tokko nu godhiise rabbiin kun ajaa'iba. Akkasitti dandayyaa si galtee jaarsaa gaccabuu tanam jaarsaa gaccabuu jaarsaa ajajamu jaarsaa waan takka takka fudhachuu akka nama agarra fudhachuu wallaalummaa beena dorgommii seena jaarsaa wajji abadan dhalaatanya wanni karatti bultii keessaa baasee harmallaa baay'isee dorgommiidha maana dhoo tasin dhawaa kun dorgommiidha. American kabui dorgommiidha. Abbaan manaa shufeeraa jechuun beeku. Jaarsaa wajji dhaabbatee kan akkaruun dorgommiidha. Mirga isii kabajachuu barbaaddi bultii isii keessatti bultii isii keessatti. Mutkoon sagaleen isaa sagaleen beekan. Hin dhagaamu. Takka dhawa dhagaamu. Okkee ni dhagaame. Aywa. Dorgomin abultii keessatti balaa keessa. Waasiniifu wanni awwannar kirraa isiniifu jiru. Ani gaafa duraa dorgomuun ture. Dorgomtuu ture bultii keessatti. Maal hoonna waan inni gabra namaa himuu dhiiru maal. Dorgomtuu ture. Hedduu dorgomtuu ture. Amma immoo dorgomtii miti. Bultii keessatti. Biyya akka dorgomtu maaltu si godhe kulle? Maaltu fara dorgomii? Ijoollummaa fi bilchina dhabuu fi dorgomtuu ture. Waan si mudate Oromoon tanya fara kattee teessatti akka sheeka maxxantee laal shariifaa fakkaatee funyaa irra kaattee iddoo isitee waa irra dabarte namaa himuun barumsa akka namni achitti hin gubanne taasisa. An dorgomtuun ture bultii keessatti ijoollummaa maraattuu keessan ture. Yoo inni gachiisee gadi ciisee hestiidhaaf si ga'e wallahi laazim nyaata godhee duroon kahaa duraa gara galeetiin akka fadhataa mirga qabu mana keenya keessa jechuudha. Sun dogoggora cimaa. Dogoggora amantee amanu baattee. Jaarsaa fi hiriyaan dorgoman. Nam tokko hiriyaan kun dorgomu. Fakkeenyaaf ati akkas jettee akkamitti akkas hin jenne hiriyaa teetee wajjin dorgomin Habibati. Hiriyaa teetee wajjin wal dorgomuu qabdu. Hiriyaa jechuun qabeenya rabbi sii kallee yaada walii kabajattanii wajji deemuu qabda malee isin akkas goote an akkanaan ta'a. Gaafa sanatti dhufne an akkas deemaa fi itti dhaqa. Yoo jettee ati dorgommii keessatti. Fakkeenyaaf amma ati dhaltee hiriyaan teet akka hosa dhufuu baatte. Anillee irraa hina fa'aa
yeroo tijarratti bablaan kan inni leewwatte dorgommii keessa jirti. Namni yeroo baay'ee ganaa fuuldura jijjiraatu sanniisee alaa jambii godhee takaleessa siisitti dhufuu baate san atitti dhaquu qabda. Nama sana jeefte hariiroo ganaa lammata dhufsan itti fufsiiste jechuudha nama cimaadha jechuudha. Gaafa hiriyaan biqilaa daldaratti dhufnaan illee itti dhaqu dorgommii keessatti isii hojii dorgomaa jirta jechuudha. Akkasi hariiroo tursiisuu jechuun. Ishi itti fufaa. Waan ati jette kanarratti qollee teenya. Gizee taraati yaana guddisi gaa. Gizee taraati teessee. Aya maal jettu? Na guddisi gizee taraati yaada. Aya taraati tarasin guddisaa goheen. Samooda mutii qabaddu. Sa'aatii bareedu takka kaayyetti qabu. Waya dhaabbata aris ni kaayedha. Sa'aatii qalabatillee kaayachuun beeku. Ustaazi geessu gigi. Adeeggarta shimallis himuu irra qabateessan. Dhaga egaa. Bultii hawaasa keenyaa keessatti fakkeenya tokko siyaasa haasa'u. Haati mana hoggaa cidha deemtu yookaan fooshaa deemtu tottolfattee jinnii fakkaattee hanga jaarsii yoo alatti arge dhiirotun eenyu tiyyaa miti jee gajjee bira dabalu takkatti. Gizee mana ol seente huccuu bareedduu fi dhiqata bareedaa san guutuu ofirraa lafa keesseeti huccuu taqibaaba jettu foolee koshiinaa taatutti nishiita tan uffattee ishee dura deddeemti. Eegalee abbaan manaa haati manaa gizee manatti ol deebiitti ajootii dhalaa inni alatti agaree immoo dibattee deemtii urgootii qalbiin isaa ala jirti jechuudha. Eegalee gara biraatiin akkaatummaan uummanni keenya wajjitti ciisu wajjitti hirriiba rafuu jaartii hirriiba keessa raafteechi garagalte tana qabee booda isii bariifaa dhabsee fitti as garagalchaa mee as garagali biraa min jaan sammoota isiin ganama kaatee arrabsuu fi wal arrabsuun wal dorgomuun isaaniif laaftu maaliif waan addaa ta'e itti wal kabajaniin itti wal jaalataniin eega mana keessanii dhufte waan addaa isa biratti argatte hin qabdu hirriibuma isa keessaa isa kaase waa takka mi'aati agarte akka illee hin jirtu jechuudha. Eegalee tunis sababa bultiin uummata keenyaa addeetti maxxanfte. Doktor Madiyaana Majaamuun jira Finfinnee tan isiin maaliif bultiin islaamaa tun diigamtii jettee kitaaba barreessite. Dhaggeeffadhaa seenaa kana sirriitti. Isiin qorattu akka bultiin namaa kun hin diigamne taasistuudha. Eegalee si gorsiti yoo abbaa manaatii wajjinutti maalii mee rakkoon keessan jettee. Maal jettee isiin kun guyyaa takka affeerameetiin proogiraama wayiidhaa sargii wayii dhaqee jedhe. Namni hundi jaarsaa fi jaartiidhaa hojii ta'aniiti namuu nyaata walii afaan kaayee wal dhungate taphata jedhe. Jara tokko malee. Jara tokko immoo fuula walii guuran jedhe. Gisee jaarsi biraa gabboo itti dhaqeetiin maalii isin taphattanii maa hojii akkana teessanii jennaan haa'oo kana irraa dhiisa kana rabbisa haa dhabamsiisu. Keessumaan itti heerume kan gaddaafamaa na gaddaafe. Ati amma dhugaan isaa hojjettuu ni barbaatta osoo isaa hojii heerumuu baatte jettee boodarra biiroo isii yaammatte. Maal jettee haadha mana abbaa mana keetitti nyaati eenyu kan naatii jettee gaafate. Sirri dhaggeeffadhu kullee. Haadha mana abbaa mana keetitti nyaati eenyu kan naa oguu inni mana dhufe gibbii eenyutu irraa banaa harki eenyu buusaati tajaajila eenyu godhaa jennaan kana maayii nan godhaaf kana biti nama sarratanyaa godhaafi jettee beekta akka jetteen har'a dhaqeetii gibbii ati duraa banii jetteen bishaanis atummaan buusii fi nyaatallee atummaan kannii fi oguu ni dhufe qaamas dhiqadhus waa akka dhutaa'ee jetteen isa bira. Har'a gisee dhufu gisee huraa irraa bantu inni maal jedhe hayi maal lageesse warra ajaa'iba akkam hasiiroo beekun nu waaqa cacu. Inuma har'a sarratanyaa dhukkube maal ta'e banaamin jeen nyaatallee ni buuste ni nyaate har'a dubbiin ta duriin gargari jee buuris akkas goote iftaanis akkas goote torbaan laggise akkas goote doktortichiin dawwaltee maal jetteen har'a hin godhinii dhaabi jettee hin godhiniiti. Dhaabde har'a amma inni maal ta'e yaaddoo eegale gisee gidduu sarratanyaa irra bantu maal taate nyaata maal taate bakka hunda maal taate har'a sammuu deesii bira dhaqee maal taate narraa minaaman qaaman lama guutuu takka maal taate jijjiiramni torbaan takka akka isii barbaaddu isa godhee jechuudha. Sanii jalarraa kaasee hanga gubbatti wal qabatiinsaa fi wajji rafu wajji deemu wal jiraatu keessatti rakkoo guddoo jira dhugaa rabbi. Ani dhumaa gaafina si gaafadhu fuullee. Keessaafuu dubartiin keenya taarabbiidhaaf maaliif abbaa manaa akkatti uffatti maaliif jecha inni joon isaan jetti maaliif isa arrabsiti meedhaa hin maaliif kabajaan hin jiraan. Dubartii keenya bira abbaa manaa qaba jijjiirate. Akkamitti gaafite laasa ta'e? Dubartiin keenya abbaan manaa yoo arrabsite yoo dhibbi
جلا جلس جيتو أبجام جيتو يو خليس أنا جاي وجرات أروح أقول جاي وجرات يا ما بوصلني سليم أنا بقول نهاي وفنيان نهابو جد بقول ما تكت ما لي بقول كيسافو قد دبرتي أرجع كبانك dubartiin da yawan akkasii godhu waan akka qabdi sababa qabdi. Sababni dubartiin akkas godhu tokko keessaa harargee qofaa miti. Dubartoonni maal seete waan biyyaa baatanii xiqqishoon beeyneeti malee. Sabboonummaan harargee simbutin. Sabboonummaan harargee simbutin. Addatti harargee qaba. Waan siifin deebisaa osoo gaafa harargee qofaa miti. Biyyoota waan dhabduu malee harargee qofaa miti. Digirtee waan baay'ee qote. Akka gurgursiisa. Mee dhaabbata silkii haroon bitee ayfoon fi bitee kasaaraa seene. Tokko jala sana fuullee kanumatti heerumi siin jaa akkam fuullee. Ops. Ayyee. Komantiin isaa komantiin gaariitti qalbii namaa yaada namaa facaafti. An komantiin laalu kameraan irratti akka tollaadha. An kameraa kanarratti xiyyeeffadha kan komaraan garreef. Waan kameraas dura facaasa. Dubartii teenya wanni akkatti lolchisee waa hammilachuu waa baadhachuu dhorkee guddisa. Keessattuu dubartoota argee guddisa. Mirga bal'aatti kannan mirga isiin baadhachuu hin dandeenye. Digaltee akka dhiira guddatti. Mirga hedduu waan kannaniif mirga sanfuutee mana danda'etti isiin gaafa sammootii ta'uu yaaddi waziira mana sanii ta'uu yaaddi ajajamuu feetu walqixxummaa barbaaddi sigalte gaafa san kasaaraan isii kaan eekkaa dubartiin argee xiqqaatus jaalattanis jibbitanis san talaan argeeti kan namaan argee kan jaalatu. Namni tokko heerume akka harree adiiti. Namni lama heerume akka harree adiiti. Namni afurii shan hin danda'amin ni takka irra baay'eedha. Dhugaa erga haasa'inee dhugaa haasa'inee jechuudha. Sadii afur lama kana heerumti. Waan wajjin keessa jiru. Kana maaltu mirga bal'aa keessa guddisuu ilmoo biizii godhuu dhabuudha. Ijoollee gaafa biizii ta'uu qabu. Gista gabaabsaan gista gafuraanatti gista gamaalitti hojiitti biizii yoo hin taane osoo mirga fi barbaaddu bultii ishee keessatti bultii keessaa baatee macarrashaa shallee taatee mana buna galti jechuudha. Takka ammoo jimaanaa fi taatee uffata gaabsee nyesti jettee mana hoteelaa nama jala fiigdee jechuudha. Dubartii akkasii taate irra baay'een. Dubartiin san nama haadha fi abbaan jallisi. Lammaffaa ammaas illee dalagaa itti kan nu dhabu. Dubartiin biizii ta'uu qabdi. Biirtilleen biizii ta'uu qabdi. Fakkeenyaaf ammaa fi faranjii ilaala. Biyya faranjillee ta'e garuu namoota baay'ee hojjechuun bulan kan guyyaa qaamaan as jira malee biyya san keessa. Amma mee fakkeenyaaf ilaala. Ijoollee xixiqqishoo hoggisa lafaa kaatee dandeessee jiraatti. Waan takka daleessisanii yoo kufte harka qabanii jala keenya bara amma gisee mana tirsa deemtu xiqqoo malee daftara jala geessanii jechuudha. Akka ijoolleen ittiin dhaabbattu hin godhan. Kana rakkoon namni dandee dhaabbachuudhaaf wareegamaadhaaf abbaan irraa kafaluu qabu. Wareegamni irraa kafalan sun maali? Maallaqa kannuu fi gammachiisoo osoo hin ta'in kana qofa irratti xiyyeeffatu osoo hin ta'in cinqii wajjin cinqiin dhandhamuu qabdi ijoolleen cinqiin dhandhamuu qabdi. Cinqiin isii osoo qabduu irraa qabachuun sanii akka ijoolleen bartee ifi dhaabbachuu dandeessu godhuudha. Akkasi akka malee ilmoo jaalatanii maallaqatti kannanii lubbuyyaa akkasii ta'anii jechuun suni ijoollee balleessuu akka isiin kaayyoo fi akee hin qabne godhuudha. Waan kanaaf bultii keessatti illee alatti illee ijoollee balleessee jechuudha. Akkasi. Ustaaz baddaanesi carraa fudhadhaa hara murte. Gaafii biyya naan deebine asirratti illee haasa'uun si gaala. Isaanis itti markoo dhibbi. Kanaa miti. Akka namaan nama arrabsaa sagalabbaa isaa arrabsaa jettee yeroo malee. Abaabotiin bakka adde beekatti giracha qofaa miti. Bultiin tun harkaana qabdii bara. Harkaana jechuun keessaa meen poointi bakka jajjabduu bu'uura jechuudha. Manni kun osoo bu'uura isaa lafan kaasee ayyarri ni jaarta. Wallahi maamuddii kiyya nama ni ga'a. Waasitti immoo baleessa kiyya. Mee bu'ee fi siin jee. Wallahi dubartii harargee wanni bultii dhorkee ni beekta. Mirga bal'ate. Mee ammoo waan takka takka siima maamuddii waliin harargee tana keessa jirra. Mee dhaggeeffatu. Obsi. Mee ammoo ulmaa Itoophiyaa san keessa guddinee ni beekna.
جولي شيكوتي تتكه سدير دقرتت جولي ورا شيكوتي تعمل ترى إيجا لا أكسيبتي جولي سنسرات أنتو في درتي تربية قدتي سرتي قدتي أبايا بحجابك كيسا قدتي تصديهيرون تافريرون باجينا أنقرتي باجينا لا باجينا أنقرتي تربية دمودا تربية دمودا قدسة دمودا جولين ديرا دالا ديمتا خبالي تيكا فايدتي مال سيدي والله وجي جولين عملوتا والله ما لا أعرف يبا هرجع خيساتي جولين قبضو فرساتي جبرا كنا نشان تكاو شادي ملاي جرتو عمل الله فكاتيجو سايبوتان فكات سايبوتان ولي كنا كمان كان والكيسة عن تونا تودا تان شيخا تان فردودا تان ماريدا سيقلتي نمو سايبوتان سافكات اوسو تربية قباتي الماكران قباني كراب ديرين كود سنة كاو قلتي بقها جولي رتي أجئل نورا قد سني والله لازم جولي عملتو قبدي هذا في أبا سايبا قصو قباتي نمج ماتاتي هاي ما جيتشو وانو ما نسكوبا نوازي قلقلا قلقلا نسكوبا نمراجا يرمان قد سخين أمانتاني سامانو باتنس نمي بقارن نبقارن قد سخين أنا في باحي كمان لا أنا وقامي والله نبقى أما بيجي أورميا فكيه هتي أنا ما فكيه جاب أمانتاني سامانو باتنس أنا أكسب بدن كيه أنا وقع ولا ما يسوون كراتي ديمتا يسوون ناجي شطران سيغلتة والله بالله هندن تيسو تجار لامتي جار لامتي أم بيجي نلو في وقع ميكتي سومني أنا هيرومي هيكتي سومنا كم تجندو أنتي أنجا كم سومنا يكلي والله سلطي وام في تنجاسين سوماني أنا كم تسنيجو نمي أرب بيتو من أقل تدران بيواني ديني رتين كدني بدينا خيسا يبري yoo kana waddu gaalatti illee maaltu jira amma sani wanni si gaafadhu ay kulle wallah waggaa torba saddeetiin gol keessa soofana eegalan wallahi naasi qabachuu dadhabee ol deemeeti nyaata fura bishaanii fura qabachuu danda'u yoollee dura gamas qaanyii miti dhugaadha dhaloonni dhufanurraa barachuu qabaa kanye mi wal kanye su miti jalalti ada fa bang yana jalatu fakasi godesan hatta rabbi wala dorkeju dabatu abu da dorkeju muti dalon fa mo jira mo kamma aya wani sigafadu akuma salani arkana qabut wani arkana qabut ya ta jatu arkana qabajti amantan manje telmotai akuma salani arkana qabut أركان ينتو وانا رجالم تقولين تون. أكاس كابلوكا. أبا منا مراتاني ورمتا. لا. كاسو جرافون دن ديني ميشان ساندلينيو وجني قلتا جار سجدة. إنقل. كواتك كرشتك كنكم نسوني تكنكم يو هذا أبان كيسني خنني. كنا. سببني ونخن ورجع ورار كنا